kuno gariin isaanii huccuu yaafatte waan rabbiinuu dhokse hundi dirree yaafte waan rabbiinuu dhokse hundi dirree yaafte durdubartiin durii qaamoof jabeesse kabajaafi durdubartiin durii qaamoof jabeesse kabajaa fi safuun abbaa warraa geesse abbaa manaa bira kabajaadhaan teesse abbaa manaa biraas kabajaadhaan teesse yaa Muhammadoo keenya mee gurra askabi lubbuu sobaa achi firraa dhaabi kottuutii baradhu booda taata gaabbii kottuutii baradhu booda taata gaabbii haatee tan jaalattuu fuudhiitii fiqqabi golote sobaa keessan achi dhaabi kottuutii baradhu huruufaan jalqabi kottuutii baradhu huruufaan jalqabi ayaafin siif dhaamaa sittiin qaba haajaa naafin qabatinii natti mee barhijaa tikkeenya jibbitee barbaannaan darajaa kottuutii baradhu nirkatta kabaja kottuutii baradhu nirkatta kabaja natti hinaarinaa warri na dhageesse warra eebbifamee karrabbii mirti Allahu akbar hamilee natti hinaarinaa warri na dhageesse warra eebbifamee karrabbiin milkeesse congratulation bagatti singeesse congratulation bagatti singeesse Niyasin deebiyaa gara ustaazoti ustaazawwan kan koo ifaa jiruu kooti isinii walitti qabee barko isinii walitti qabee kunoo bar'imotti gosaa fi gandummaan eessaa walitti buuti gosaa fi gandummaan eessaa walitti buuti ustaazawwan kan koo ifaa jiruu namaa rabbiitu nuuf kannee wallahi tunni himaa alhamdulillahi wallahi dhugaan himaa alhamdulillahi wallahi dhugaan himaa Ustaza ko qaalii absee ilma sabaa jajjabee diin islaam modelii shabaaba misaa'ila ammayyaa dhahee baasa biyya wallaalaa nas dhufee beekumsaan faayamaa wallaalaa nas dhufee beekumsaan faayamaa Ustaza ko dhugaa jecha siif hin qabu waa'ee kan kee ibsuuf waraqaan nan geessu haala amalli kee hedduu nama boonsu fidaa kee haa baatu lubbuun tan to'anu fidaa kee haa baatu lubbuun tan to'anu Saadi jechi kee kiniina mataati mootii jechaa fi maa nugusa qubeeti sin jechaa oolullee ani yaa ustaazi na keessaa hin bahu bar beekumsi keeti na keessaa hin baddu bar ilmiin tanteeti hammatta dararaa himuuf haqaaf dhugaa seeqeessiseessisaa nuura onlaayinaa si maleen bareeddu wallahi dhugaan himaa si maleen bareeddu wallahi dhugaan himaa jecha rasuulallee tokko yoon dubbadhu salluu alan nabii achumaan dubbadhu balliquu anniidhaa walau kaana aayaa kanatti dalagan ustaazonni martu umrii naaf dheeressi yaa rabbi hin gartu umrii naaf dheeressi yaa rabbi hin gartu yaa ustaaza koo yaa abdusalaami takkaanun hifannee leeylan wa nahaari ustaaza koo qaalii bashaasha qoqqoblaa barataa kee hundaa ija fakkaan kanaaf si jaalannaa hundumti barataa Anak si jalan hundumti barataa yaa markaza koo yaa mana barumsaa bakka burqaa ilmii yaa madda beekumsaa kamiyaatee beeku hunda sitti obsaa kamiyaatee beeku hunda sitti obsaa yaa markaza kan koo yaa masjida rabbii madda gammachuu koo bakka fayyaa qalbii yaa bakka walgahii gabrichaaf gabritti yaa bakka walgahii gabrichaaf gabritti adawwi islaamaaf kan taate qoricha namni achi ooluu gammachuu arkata hedduudhaan jaaladhaa mana barumsa koo markazur rahmaan ifaa jiruu kan koo markazur rahmaan ifaa jiruu kan koo ifa manaaf godhaa walalootoo geesse walitti deebinaa yoo wal nu garsiite du'aa inaaf godhaa dhaammadhee jabeesse assalaamu alaykum deemee isin dhiise assalaamu alaykum deemee isin dhiise Garee shahaadaatiin beekaman isaanii Abuu Mucaadii fi Ustaaz Faraanii. Garee shahaadaatiin beekaman isaanii Abuu Mucaadii fi Ustaaz Faraanii. Tokkollee dabaluu innis maqaa namdi akkasumas jira ammaas obbo Abdii. Akkasumas jira ammaas obbo Muusaan beenxeen isaan garraa dhugumaanii usaa. Wallaggaarraas dhufe isaan abbaa caali maaliif ustee teessaame dhaqiinaaf laali. Guddaa keenya niisee inna wal qaasimii. Dhaqiidaa waddu gaana gaafa yumaami. Dhaqiidaa waddu gaana gaafa yumaami. Walaloo keenyaan kunoo dhufneerra garee shahaadaarraa xinnoo tunneerra. Waa xinnoorraa tunnee yeroon dhumnaani achiin barreessinee yaadne dummaannaani. Tokkoffaarraan kaasaa Ustaaz Arabii umriinaaf dheeressi atummaa yaa Rabbi. Ammoo sheernuuf godha jaraan nuuf gayaa ittiin siif dabalaa Ustaaz Xalahaa. Nama hedduun niisee yeroon duraanii hedduu namatti tola Abuu Xalahaan.
namni akka isaanii beeki gaasaan kuma hedduu si hordofnaa yaa mundirulummaa hedduu si hordofnaa yaa mundirulummaa har'aas numa jirra kunoo waan duune rabbiin nama hedduu boonu biraan foone dhiira finnee dhufnee kunoo ragaasaa amansiisaa jira abdiin raggaasa ustaazani qabnaa isaa wal bari maqaa isaa feenaa $1,000,000 ustaaza liifaadhaa qaamaan xiqqaadha hojii isaa laallaan akkaan guddaadha nuuf jabaadhaa jennaa qaxaleewwan keenya nuti maan barannee usnee maaf tetteenya atis hin dagannee addisuu raggaasa jecha kee tokkootu kaafirtoota raasaa atis hin dagannee yaa ustaaz saayyaa silaanuma jirtaa akkam nagaa fayyaa silaanuma jirtaa akkam nagaa fayyaa barreessinee finne garee shahaadota Ahmad beekuun ooltan barsiisaa hoolota beekaaf godaansinee nama hedduu feenu maqaasaa barbaannaan inni sibinu gareewwan wallaaluun dhugumaaniif hafa nuuf jabaadhu jennaa yaa isaa Mustafa tasgabbaa weebbaasaa jara keessaa badoo maqaasaanii feenaan ustaas kaalii dabdoo baay'ee masodaataa akkaan jaldooni nuuf jabaadhu jenna baay'ee masodaataa akkaan jaldooni amma sodaachisii yaa ustaaza joonii amma sodaachisii يا أستاذ جوني يتم مستفعل 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 واتولي فايا فايا أولي إسلام ما قمنا ربي تنوك النسانيف قمنا فايا فايا أولي إسلام ما قمنا ربي تنوك النسانيف قمنا إسلام ما ورجي بدا سرب برا سي أرقشوك إنياف قمنا تجرا نوتي إسلاموتا قل قلنا قمنا gajjennee dhungannee wayii fannifannaa nama diin jabeesse nama hedduu jira tokkon siif dubbadha ustaas Xaaliibuu Ridallaa baay'ee sitti tola bara akhlaaqni isaati ibiroon jamaaluu edaan akkasaati wayii ibiroo kiyya goota caalu beekaaf jedhan malee tokko sin madaalu hidhaa waan sodaatu kun mucaan kan adda hidhaa waan sodaatu kun mucaan kan adda hidhaa seenee fixee amansiise gandaa hidhaa seenee fixee amansiise gandaa